giiftiidhaaf maallaqa ergaa fi kan ture anadha. Kanaafis jireenya kee jijjiiruu nan absalba. Na amani itu kan saataate yoo na xiqqoo miidhamee miricha dandabadheera ta'a. Gaariidha. Akkas taanaan barteetta jechuudha. Nagadhiisi. Si dhukkubamoo? Inspektar Simboo kan jedhamtu dhimma kana qabattee qorannoo taasisaa jirti. Nama dabsiisa moo? Gumii waliin hariiroo biraa eegale. Jirra tamboo qabattee jirti. Maaliif sitti fakkaate kan namoonni waan hin beekamneen yookiis immoo rasaasan dhaanii wal ajjeesaniif? Maaliif waan narraa barbaaddu kallattiin natti himi? Inspektar Simboo akkan urjii ajjeesatti hin ta'e. Yeroo sana gaa of tolummaadhaan guutan ana jira jenna. Maal abbaa kee cufamta natti mika? Gaddo poliitikii irratti si shira akkasii yaaduun kee siin sammuu kee irratti seexanii mana jaalateetti. Maal hojjetu? Maaloo? Garuu wanta ati nagaafatte qorannoo keessi fayyada taanaan iyyee dhugaan. Maalirraa kaatee dooktarii baatu urjii ajjeese jettee amanuu dandeessi? Ammas ejjennoo makoo kanaan Sagantaa wayii akka qopheessituuf si barbaada. Kun waan ulfaataadha. Sobeen jedhe. Maal? Maal sobde? Bor bakka guddaa geesse akkan seera. Abdii guddaan qaba. Beektaa ibiddi gaafa natti baay'achaa dhufu akka warqee calaqqisiituu hin taane gubadhee akkan hin duunedha kanan sodaachaa jiru.